bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jirama eexamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira eexamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Oromiyaa Broadcasting Network OBN caqasaa kan jirtan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya saa tokko akkuma itti fufetti jira. Imaammata qonnaa jabeessuun misooma baadiyyaa mirkaneessuun ni danda'amaa jedhan ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee. Ministeerri qonnaa imaammata qonnaa fi misooma baadiyyaa qophaa'e irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Bishooftuutti mari'achaa jira. Roobiyaa Barraa dabalata qabdi. Ministeerri qonnaa imaammata misooma qonnaa fi misooma baadiyyaa qopheesse qooda fudhattoota waliin magaalaa Bishooftuutti mari'achaa jira. Mariin qophaa'e kun hooggantoonni imaammaticha hubatanii hojiirra akka oolchaniif ta'u ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee ni himu. Haala qabatamaa qonni keenya irra jiru duwwaatuun ta'an immoo gara qonni keenya immoo itti deemuudhaa qabu itti guddachuudhaa qabus ilaalcha keessa karaa galcheen imaammanni qonnaaf misooma baadiyyaa kun karaa guutuu ta'een qophaa'ee bara darbee mana maree ministeerotaatii fi dhiyaatee mirkanaa'eeti kan jiru. Gaarraa imaammata kana hooggansa keenya sadarkaa naannootiif sadarkaa federaalaa jiru hubannoo wal fakkaatu argatanii akka hojiirra oolmaa isaatiif hojjetan gochuudhaaf waltajjii beeksisuu isa jalqabaa kan qophaa'edha. Imaammanni hanga ammaatti ture kan waggaa 20 duraa ta'uu kan dheeran Dr. Girmaan imaammanni amma bahee kun kan duraan hin turre qorannoo irratti hundaa'uun hedduu kan hammatee fi oomishaaf oomishtummaa karaa dabaluu danda'uun kan qophaa'e ta'uu ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan labsiiwwan garaagaraas kan qophaa'an ta'uu dubbataniiru. Labsii bulchiinsa lafa qonnaa ammayyeessuu labsii tajaajila kontiraataa lafaa labsiin dhiyeessii sanyii kan qophaa'e ta'us dubbataniiru. Jijjiirama bu'uuraa qonnaa fiduu qabnaadha. Jijjiiramni bu'uuraa qonnaa kun immoo qonnaan bulaaf horsiise bulaan keenya maallaqa waa horatu qabeenya waa horatu baadiyyaan jijjiiramuu qabaadha. Jijjiirama baadiyyaatiif bu'uura kaayaadha. Kanaaf qonni jijjiirama bu'uuraa fidee jijjiirama bu'uuraaf baadiyyaa wajjin karaa walitti hidhameen akkaataa inni itti hoogganamus imaammanni kun kaa'eeti kan jiru. Muummeen ministeera keenyaa dhiyeenya kana kooriidarii baadiyyaa jedhanii kan isaan kaasan kana duukaa wal qabata. Labsiin fayyaa beelladaas qophaa'aa kan jiru ta'uu ni ibsu. Qooda fudhattoonni marii kanarratti argamanis imaammanni misooma qonnaa fi misooma baadiyyaa qaama kanaan dura ture kan hambisuu fi caalaatti qindoominaan hojjetanii oomishaaf oomishtummaan akka guddatuuf kan gargaaru ta'us ni eeru. Hojiin qonnarratti gaggeessuun kun fayyadamtoota biratti gahuutti hin danda'utti vaaliyuu cheen isaa eeggate qonnarraa kaasnee amma gabaatitti fudhateetoo deemuu akkaataatti hin danda'amuun imaammanni kun kan of keessatti qabateetoo qophaa'edha jechuudha. Gama biraatiin teknooloojiidhaaf xiyyeeffannoon kennameetoo deemamaa turre kanaan fayyadama teknooloojiin biyya alaatirraa kan waraabbannu akka jirutti ta'e kan biyya keenya keessatti jiru immoo cimsinee babal'isaatoo deemuu akkaataatti hin danda'amuun misooma baadiyyaa jijjiiruu gaafa jennu qonnas qotee gama biraatiin immoo laayivlihuudiin isaa baadiyyaa irratti kan ta'e qonnaan bulaan kun jiruuf jireenyi isaa jireenya fooyya'aa ta'e akkaataa inni ittiin qabaachuutti hin danda'u. Imaammanni kun bal'atee waan baay'ee qabatee hundumtuu waliigalleedhaan hojjetee integrated approach kan jedhamu sanii walii galanii akka hojjetan walitti qindeessamee akka gaariitti akka hojjetamu kan dur caala jechaadha. Duraanis wanti hojjete hin jira. Bu'uura sanirratti hundeeffanneet immoo amma imaammata kana bal'isneet akkamitti namoonni wajjin ta'anii hojjetanii waan gaarii fiduu danda'an qonnas immoo kana caalaa guddisuu dandeenya. Baadiyyaanis immoo akkamitti guddachuu danda'a qonna akkamitti guddata oomishni akkamitti guddata kan jedhu walumaa galatti guddinatti deemuudha jechaadha. Gurmaa'insi caasaa gandaa haaraan tajaajila si'ataa keenyatti akka argannu nu taasisee jedhan jiraattonni godina Gujii aanaa Adolaa Reeddee. Gurmaa'insa gandaa cimsuuf tumsaa fi hordoffii barbaachisaa ta'e taasifamaa jiraachuun simameera. Xila'uun badhaadhaa dabalata qaba. Gurmaa'insi caasaa gandaa haaraan tajaajila barbaachaaf fagoo deemnee qisaasama maallaqaa fi yeroo nu mudachaa ture hambisuun rakkoo bulchiinsa gaaris nuuf furaa jira jedhan jiraattonni godina Gujii aanaa Adoolaa Reeddee ganda Doolee fi Anfaraaraa. Rakkoo teenya dhiyeenyaa dhufanii furmaata nuuf kennaa jiran waan ta'eef ana akka nama tokkotti akka qotee bulaa tokkotti baay'ee na fayyadanii jiranii. Oorruurraa dhufaa jiran. Kanaaf amma namoota gizee tana keessa akka naannoo keenyaatti hanqina jira jennee nuti ilaallu hanqina gabayaa komii kaanneerra komii keenya nuuf fuudhaati kallattii nu ilaallamutti nu dhiyeessaa waan jennu itti himanneerra.
fooyyeenni jiru baay'ee daamsa. Lafa kanaan qara saamamee ummati iyyaa dhaqee gaaffii yeroo dheeraa ka ummata keessatti ummata burjaajaa ture akkuma dhufaniin lafa bakka talaallii moonaa loonii yoo xiqqaa ta'u waggaa 10 ol ka ummati sun iyyaa tokko ture hawala arganne ka deebii arganne akka ganda keenyaatitti deebiitti nuu kennanii ummati sun akka malee itti gammadee. Aadde Bilisee Uddeessa fi obbo Abarraa Jaldeessaa namoota caaseffama haaraa gandaatiin itti gaafatamummaa fudhachuun hawaasa isaanii tajaajiluuf gandoota anfaraara fi dooletti ramadamanidha. Imaanaa mootummaa fi hawaasarraa fudhatan galmaan ga'uuf karoora waliigalaa seektaraa fi dhuunfaa baafachuun qindoominaan hojiitti galuu eeran. Kanaanis gaaffilee ijoo keessumaayyuu kenna tajaajilaa fi saamicha lafaarratti uummatni gandichaa kaasaa ture furamuu eegaluu dubbatan. Karoora waliigalaa dhuunfaa seektara kennaa baafannee lafa keewwanneerra waliigalaa baafannee lafa kenneerra. Namni torbaa kun qindoomee ifiin jala caasaa asiin dura hojii keessa jiru kana ifitti qabannee isaa waliin yoo deenne gara hawaasa keenyaa dhiyaanne hin milkoonna waan jennu qabannee yuubota qabannee hooggansa gareetiif zoonii qabannee isaan kana waliin hojii hojjetaa jira. Lafoota kanaan dura uummanni kan waloo godhatee lafa uummataa kan dalliyaa talallii loonii fa'a irra kennataa ture tajaajila waloo irratti tajaajilamaa ture san saamamee abbaa dhuunfaatiin ka saamamee korees zoonii kenna waliin caasaa kenna waliin deebinee uummata kenna waliin mari'annee harka uummataatti deebinee. Bulchaa itti aanaa fi itti gaafatamaa qonna horsiisee bulaa fi lafaa aanaa doolaa reeddee obbo Tissee Elemaa gandoota aanichaa hundatti gurmaa'insi caasaa gandaa haaran hojii qabatamaatti galuun komii fi rakkoo hawaasaa dhiyeenyatti furaa jiraachuu himan. Gurmaa'insicha cimsuun karoorri mootummaan qabate bu'aa qabeessa akka ta'u deeggarsii fi tumsii taasifamaa jiraachuus dubbatan. Gurmaa'insa sadarkaa gandaa gaafa cimsine potenshaali gundaan ganda jira, misoomni ganda jira, lafti ganda jira, bishaan lafa ganda jira. Kanaaf qabeenya ganda jiru kana qindeessinee gaafa jenne dinagdee biyya sanaa guddisuu keessatti gahee guddaa taphata. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kenna tajaajilaa uummanni yeroo garagaraatti kaasu furuuf hawaasatti dhiyaatee tajaajiluuf caasaa gandaa haaraa hundeessuun hojii keessa galameera. Caasaaleen gandaa haaraan kunniin erga hundaa'anii maalirra jiru fuuldurattoo maaltu irraa eeggama kan jedhu irratti xinxaalliidhaan qabannee jirra akka ittaanutti dhiyaata. Mootummaan gurmaa'insa caasaa gandaa haaraa hundeesseetiin jira gandoota keessatti. Gaafa kana godhu erga bara 1967 asii murtoo guddaa mootummaan uummatatti dhiyaatee rakkoo uummataa akka furu yaaduudhaaf murteeffame ta'uusaa ibsamaatii ture. Kun immoo tajaajilli quubsaa ta'e hawaasaa kennamaa akka hin turre hubachuudhaan gurmaa'insi kanaan rakkoon kenna tajaajilaa wal qabatu ni furamu jedhameetiin itti amanama. Gaafa kana ta'u mootummaan gandatti caasaa isaa hundeessuun namni baratee uummata gandaa ganda tokko akka tajaajilu gochuun isaa milkaa'ina uummataas ta'e rakkoo inni qabu qoratee falakka kennuuf gochuuf akka ta'e itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaloo Tafarraa kanaan dura ibsaniitiin turanii yeroo caasaan kun jalqaba irratti akka hundeeffamuuf ibsi kennamaa ture sanitti jechuudha. Mootummaan uummata irratti ijaarame otoo hin taane mootummaa uummataaf hundaa'e akka ta'u gochuudhaaf akka ta'ellee ibsa isaanii keessatti eeraniitiin turan. Kana jechuun caasaan ture uummata irratti ijaaramee saamaa turuusaa kan namatti agarsiisu dubbii dubbatan keessatti waan xinxaaltudha jechuudha. Saamichi haqni jallachuun seerri kabajamuu dhabuun isaan booda immoo tasgabbii uummata dhorkaa jiraachuun gaafa sadarkaa gandaatti mootummaan hundeeffamuu isa uummanni haqa dhabeetoo boo'u sanaaf falataadha. Kan isaan kaasanii rakkoo malaammaltummaa muudatullee ni salphisa jedhameetiin itti amanama. Kana qofa miti rakkoo nageenya wal qabatee ka'us itti dhiyeenyaan hordofii fi to'annoo gochuudhaan furmaata waaraa fiduuf waan yaadamedha jechuudha. Gaafa sadarkaa gandaatti humni namaa ga'umsa qabu beekumsa qabu jiraatu rakkoo ragaa wal qabatus ni fura jedhameetiin itti amanama. Keessumaa gabaasa sobaatti wal qabatee gandarraa eegalee aanaadhaan immoo godina naannoo ga'u isa kanallee akka inni salphisudha. Caasaan gandaa haaraan kun ragaa sobaa kanaan dura ture suni ni fura kan jedhudha mootummaan kan qabu. Qonnaan bulaan ganda jiraaturraa sadarkaa aanaa godinaa fi naannoo dhimma qabateetoo gaafa deemus mataa isaatiin iddoodhuma waajjirri itti argamullee bakka itti tajaajila argachuudhaaf yaadu sanillee hin beeku waan ta'eef dhamaatii guddaan qonnaan bulaa biraa akka turedha kan ka'u. Kanaaf rakkoo dhamaatii qonnaan bulaa bira turerree ganduma isaatti akka inni tajaajila argatu gochuun kuni dhamaatii isaa kanallee ni salphisaaf kan jedhudha kan kaa'atii jiru. Tibba darbee caasaa gandaa haaraa hundeeffame kana ilaaluudhaaf gareen OBN kallattii garaagaraatiin bobba'ee ture. Anis immoo gara godina Shawaa Lixaatti imalee tanan ture. Aanota 4 fi gandoota 7 ilaaluu danda'ee tanan jira. Bakka ilaalle gandoota 7ttiyyuu humni namaa guutameetiin jira. Iddoowwan rakkoo nageenyaa qaban jedhamanittillee humna nageenyaa yookiin immoo caasaa nageenyaatiin deeggaramanii hawaasni tajaajila akka inni argatu gochuudhaaf dhamaatiin jiru gaarii
ta'uu isaati kan nuti odeeffannoo arganne. Gandoota torba ilaalle keessa gandoonni 4 ijaarsarra jiru. Ijaarsarra jiru jechuun kanaan dura waajjirri gandaa mataa isaatiin caccabaa ture, istaandaardiin isaa baay'ee gadi bu'aa turani, dhiphaa turani, nama 2-3dha kan tajaajilaati ture achi keessatti caasaa duraan tureeni. Amma immoo humni namaas bal'ateera, hanga nama 7 kan jiru. Waajjira kana ijaaraa jiraachuu isaanii argineetiin jira. Ijaaruu qofa miti, maddiidhaan immoo tajaajila kennaa jiraachuu isaanii argineetiin jira jechuudha. Gandoonni 3 immoo ijaarramanii ijaarsi isaanii xumurameetiin jira. Keessumaa aanaa ejereetti gandi dhaamottuu jedhamu tokko qonnaan bulaan naannoo sanii kanaan durayyuu waan bareechanii sirriitti tolfataniitiin jiru waajjira isaanii. Inumaa waajjiraalee baay'ee sadarkaa aanaatti jiranirre kan ganda saniillee bakka ittiin geenyetu jira. Kanaaf baay'ee bareedaadha. Hojjettoonni achi jiran mataa isaaniitiin maal godhanii bakka ciisaallee qopheeffatanii firaashii wal maddii naqatanii ilaalleetiin jira jechuudha. Kana jechuun kutannoo caasaan gandaa humna achitti ramadame sun uummata kana tajaajiluudha. Kutannoo inni qabu namatti agarsiisa jechuudha. Mana dhuunfaa miti, kilaasii tokko keessatti kan isaan firaashii isaanii buufatanii uummata san tajaajiluudhaaf bakka sanitti kan nuti argine jechuudha. Inni biraa hawaasni maal jedheetiin kaasaa ganda aanaa dandii tokko keessatti erga caasaan gandaa kun dhufeeti reefu ji'a 2 hin guunne, yeroo ji'a 2 hin taane keessatti nutti dhiyaatanii hawaasa mariisisanii rakkoo maalii qabdu, maal dhawaatan furuu dandeenya jedhanii qorataa jiraachuu isaanii bakka hundatti waan kana gochaati jiru. Ijaarsa manaatiif jedhamee cirrachii fi dhagaan akkasuma immoo biyyoon daandii irratti bu'ee karaa darbaa nama dhorkaatii kan turee fi madda wal dhabdee ta'aatii kan ture akka furamu gochuu isaanii. Kana malee immoo bakka baay'eetti daangaadhaan wal qabata, walitti bu'iinsi daangaa kun hin jiraata. Gandoota baadiyyaa kana keessatti qonnaan bulaan lafa qonnaa kana irratti kan inni wal dhabu, daangaa kiyya dhiibdee daangaa kee hin dhiibne kan jedhu irratti walitti bu'iinsi kunillee mataa isaatiin hoggansi caasaa gandaa kun gandichatti argamuunsaa qaamaan dhaqee iddichatti argame kami lafti kee jedhee qabiyyee isaanii ilaaleetiin falalaachaa jiraachuusaa. Aanaa ejersa lafootti ganda tokko keessattis bifuma kanaan dargaggeeyyiin bakka oolmaa hin qaban ture. Bakka oolmaa nuuf kennaa jedhamee gaaffii gaafatameen dirree kubbaa miilaa fi akkasuma immoo dirree saaphanaa itti taphataniif haalli mijachuu isaanii. Aanaa Amboo keessattis ganda tokko keessatti dubartiin tokko abbaa warraa wajjin wal dhabdee daa'ima baattee yeroo ishiin dhufte argine maal taate jennee gaafanne odoo aanaa Amboo kanan deemu ta'eeti kiiloomeetira dheeraadha kan inni fagaatu, baasii ani baasu akkasuma immoo daa'ima baadhee maaltu narra gaha ture silaatii saffisaan tajaajila kan hin argadhu ture, dhamaatiin qaba ture jettee nuuf kaafteetiin turte jechuudha. Egaa walumaa galatti gaafa kaasnu caasaa gandaa kana keessatti hoggansi mataa isaatiin fedhiin isaan qaban bakka kanatti waan irraa argitutu jira. Tokko barachuun keenya hawaasa keenya tajaajiluuf hanga ta'etti uummatatti siqnee caalatti uummanni kun badhaadhee arguu barbaanna. Gama diinagdeetiin, gama hawaasummaa isaatiin cimee nageenyi isaa akka mirkanaa'u gochuudhaaf caalatti hojjechuudhaaf nuti qophiidha kan jedhu kanadha kan isaan kaasan. Garuu akka taajabbiitti dhimma dijitaalaayizeeshiniiti. Dijitaalaayizeeshinii gaafa jennu kenna tajaajilaatiin wal qabatee mootummaan faladha jedhee kan kaasu keessaa tajaajiloota keenya nan dijitaalamsaa teekinooloojiidhaan hin deeggara kan jedhu kana qaba. Garuu gandoonni keenya baay'een bu'uuraalee misoomaa kanneen hin qaban. Dijitaalamsuu miti ibsaan bakka hin galleetu jira, bishaan kan hin qabnetu jira, daandii kan hin qabnetu jira. Bakka ibsaan hin jirretti immoo dijitaalessuu kan jedhamu kuni rakkoo keessa hin galuu jenneetiin hoogganaa taanaa waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Faajjii Caalaa dubbisnee turre. Akkami wanni kun waliin faallessuu sadarkaa gandaatti tajaajila ni si'eessina jedhamee erga gadi bu'eeti asirraan immoo dijitaalessuu dhimmi jedhamu ka'aatii jira. Dijitaalessuudhaaf immoo ibsaallee bakka gandoonni hin qabnetu jira. Kun wal simataa kan jedhu kana kaasneetiin turre. Al tokkoon jijjiiramni dhufu hin jiru. Garuu dhawaata qindoominaan seektaraalee dhimmi ilaallatu wajjin hin qindoomne badhaadhina maatii kan jedhamu kana dhugoomsuudhaaf itti adeemna kan jedhudha kan isaan nuuf kaasan jechuudha. kaayyoon inni jalqabaa waraqaan eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaa barbaachiseef namni tokko sektoroota mootummaa fi dhaabbilee kan biroo keessatti tajaajila si'ataa fi iftoomina qabu akka argatu kan gargaaru ta'u ragaa sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa irraa arganne ni mul'isa. Waraqaan eenyummaa biyyaalessaa kunis umuriin osoo hin daangeffamin lammiilee hunda bira akka ga'uuf hojjetamaa kan jiruu fi tajaajilli kun erga eegalamee bu'aan argame maal fakkaata, hanga ammaatti lammiilee meeqatu fayyadamoo ta'e kan jedhu irratti sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaatti gorsaa olaanaa kan ta'an obbo Olaanaa Abbabaa Okaashaa Damtuu bilbilaan dubbisee akka taanutti dhiyaata.
dursa yaadan kennuudhaaf ayyaamuu ta'uu keessanii ulfaadhaa isiniin jedha. Waraqaan dijitaalaa biyyaalessaa kun lammiileedhaaf bu'aan inni qabuu fi akkasumas biyyaaf bu'aan inni qabu maal inni mee? Egaa waraqaan dijitaalaa kun maal ta'a? Inni jalqaba namni tokko ta'uusaa adda baasuudhaaf akkasumas immoo iddoo barbaadetti beekamee tajaajila isaaf kennamuu malu dafee akka kennamuuf waraqaa yookaan lakkoofsa dijitaalaa faayidaa qabachuun qofa deemee baankiillee godhee akka salphaatti lakkoofsa kanaan beekamee akka dafeetiin tajaajila akka argatu kan baankii qofa osoo hin ta'in daldala irratti ta'uu danda'a tajaajiloota manneen qopheessaa kanarratti haala si'ataa ta'een tajaajila barbaadame akka argatu ni taasisa jechuudha. Dabalataanis immoo seektaroonni akka wal dubbatanii yookaan immoo haala addaatiin wal bareetiin akka hojjetamu ni taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kan rakkannu waajjira lafaa waajjirri lafaa fi waajjirri manneenii akkasumas immoo koonistiraakshiniin akkasitti wal dubbisaniitiin haala dijitaal ta'een tajaajila tokko namaaf kennamu irratti wal dubbisanii hojjechuu irratti kanaan dura rakkoon bal'aan mul'ataa ture. Isa kana sirreesseetiin magaalaaf magaalaa seektaraaf seektara even naannoof naannoon akka wal dubbateetiin akka hojjetu taasisa jechaadha lakkoofsi dijitaalaa faayidaa jechaadha. Hojiin kun erga eegalee hangam ta'eera akkaataa barbaadameen deematiin jira yeroo ammaa kana? Erga sagantaan kun hojii jalqabee waggaa waggaa 3 ta'eera. Sagantaan kun yeroo jalqabu initiationii kabajamoo oomisha keenyan yoo ta'u karoora qabameen olmoos barana gara miliyoona 10 galmeessuudhaaf karoorfameetiin karoora ol kan hojjetamedha jechaadha. Miliyoona 10 galmeessuudhaaf yaadanii ture. Miliyoona 10 ol galmeessuu hin danda'ameera jechaadha barana 2016 keessatti. 2018 keessatti immoo hanga 2018tti olmoos gara miliyoona 50 galmeessuudhaaf akka karoorfatti qabameera jechaadha. Waraqaan eenyummaa biyyoolessaa waraqaa gandaa jijjiiruudhaaf yookaan immoo bakka bu'uudhaaf osoo hin ta'in kan hojiirra ooluudhaaf deemaa jiru. Qabatamaan waraqaa eenyummaa gandaa kanaan dura ture seektaroota adda addaa yookaan tajaajila kennamu mootummaan karaa adda addaatiin tajaajila adda addaa ni kenna. Isa faana walitti hidhameetiin akkasumas immoo magaalaatti akkasumas seektaraaf seektarri akka wal dubbatee akka hojjetamu taasisuudhaaf kan yaadamedha. Moggaasni keessattuu waraqaa eenyummaa biyyaalessaa dijitaalaa moggaasni maqaa kun maalirraa eegaleetiin gaafame kanarrallee? Maqaan kun yeroo ba'u afaan garaagaraatiin faayidaa jechaan faayidaa jechuudha waan ta'eef amaariffaan illee ta'uu danda'a oromiffaan akkasumas afaan hindiitiin akkasumas arabaatiin faayidaa jechaan faayidaa ta'uu waan beekamuuf yuunivarsaal laangujii waan ta'eef isa kana akka wal simatu akkasumas immoo tajaajilli kun illee akka biyyoolessaa qofa osoo hin ta'in akkuma intarnaashinaalitti waan tajaajiluu danda'u waan ta'eef kana keessatti waan yaadameef maqaan kun moggaafamee jechaadha. Faayidaan waa'ee faayidaa yoo si kaasu overall ragaawwan damee lamaatiin guurameetiin hojjetama. Inni jalqabaa dimokiraasik daataa kan jennu jira kan maqaa gara dhaloota iddoo jireenyaa lamuun kana kaa'amatu jechaadha. Baayoomeetirii jedhamanii kan waamaman kanneen ashaaraa qubaa ka harkaa ka ijaa hammatee ka jiru jechaadha. Ragaawwan kanneen sassaabeetiniin haala haaraatiin fudhachuudhaan waraqaa ragaa bu'aa akka ta'e uumuun lakkoofsa faayidaa abbaa dijitaalaa 12 kan qabu kenne jechaadha. Abbaan dijitaalaa lakkoofsi kun faayidaa jedhama. Faayidaan kun namni jiruu isaa keessa kan itti fayyadamu kan hin jijjiiramne ta'a jechaadha. Karoorri keessan hanga yoomiitti hanga eessaa deemuudhaaf waliigala jechuudha? Sagantaa kanatti umriidhaan kan daanga'ee miti. Umrii duwwaarraa jalqabee hanga dhumaatti galmeessuudhaaf yaadamee jira. Waggaa 3 keessatti taargeetiin keenya nama 90 galmeessuudhaaf haa ta'u malee kun ka waggaa 3 jechaadha. Waliigalatti yeroo uummanni akkuma lakkoofsa akkuma waliigalatti baay'ina uummata keenyaatiin kan galmaa'u ta'a jechaadha. Sagantaan kun naannolee hundatti hojiirra oolatiin jira? Yeroo kanatti haalli walitti hidhamiinsa gaggeessineetiin waliin hojjechaa jirru inni jalqabaa teelee faana waliin hojjechaa jirra. Akkasumas immoo baankiiwwan adda addaa faana walitti hidhamiinsi gaggeeffamee galmee kana gaggeessaa jirra jechaadha. Akkasumas immoo karaa waajjira galiitiin dameewwan hundarratti akka galmaa'u taasisneetiin galmee keessatti dagallee turree jirra jechaadha. Biyyoolessatti amma dhiyoo kanatti
qorannoon adda addaa gaggeeffamaa ture. Qorannoo kanaan wanni mirkanaa'ee maalidha? Parsantaan 40 kan ga'u Itoophiyaa keessatti waraqaa eenyummaa kan of barsiisuu danda'u, kan itti of beeksisuu danda'u hin qabu jechaadha. Kanaafuu ispeeshaalii uummanni namni harka qal'ii ta'eetiin waa baafachuu deemee tajaajila adda addaa argachuudhaaf kan rakkatu haala salphaan bilisaan galmee kana gaggeesseetiin fayyadamuu danda'a jechaadha. Of beeksiseetiin tajaajila barbaadame akka argatu taasisuu dandeenye jirra jechaadha. Kana qofa osoo hin ta'in namni biyya alaa dhufeetiin as jiraatu yookaan immoo buqqaatonni adda addaa jiraachuu danda'u. Ka biyya alaallee ka biyya keessaa yoon isaanillee lammummaan Itoophiyaa osoo hin ta'in garuu biyya adda addaarraa buqqaaniitiin kaas jiran jiru. Isaanillee akka galmaaniitiin tajaajila kana akka argatan taasifamee jira jechuudha. Yaada bal'aa nu kennitaniif ulfaadha isiniin jedha. Hayyee ulfaadha. Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde, sa'a nagaa lallabde, namaa nagaa lallabde, malkaa nagaa lallabde, maddaa nagaa lallabde, karaa nagaa lallabde, gabaa nagaa lallabde, bultii nagaa lallabde, ooltii nagaa lallabde. Wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde, nagaatu duraana. Nagaa jechuun utubaa biyyaati. Yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran, ilma qaba jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira. Ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira. Yoo nageenni hin jiraatin hin jiru, hin horadhaan hin jiru, hin qotadhaan hin jiru, hin bocadhaan hin jiru, ilma barsiifadhaan hin jiru. Nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru, misoomni hin jiru. Nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan. Nagaa namaa hayyuu jirutu eega, wayyuu jirutu eega, abbaa amantiitu eega, abbaa gadaatu eega, abbaa bokkuutu eega, qeerrotu eega, qeerrittitu eega, haadha siinqeetu eega. Akkanatti eegama nageenni kalee.